يا أعوذ بالله برنا بسم الله. أكم جرتن هاي نمني دوتنا متدوري إيراني في إسرائيل بري فتمالي نمني جلان دفو جاني مال تاتن أورو إسرائيلي في أورو إيران جنة مقايس نيبا يا أمتوان واني جل أريه سيجل أما لولي دابتي كم تاتنغا eenyu galatoomaa isiniin jameen haayima sila oromoo sagalee taatanii oromoo dhumu jirtu tan jawween poosti godhu tanaa sagalee taatanii oromoon galatoomaa yaa diyaasporaa keenya yaa ummata kiyya arra sagalee naa taatanii naa sagalee hin qabne sagalee naa taatanii jette oromoon isin galatoonfata meemme eenyu isin galatoonfata gaanaa himaame Israa'el immoo Iraan immoo meenyu isin galatoonfata gaayiduu tanala ittinoo muddileen caqee Israa'elooteen Iraanooteen jechuu turtan amma gaajarri lola dhaabe meenyu isin galatoonfata silaa osoo oromoo saba keessanii sagalee taatanii saba keessanii dubbachuu turtanii mee sheer godha invite godha ay waan haaraya qabannee dhufne welcome Muhammado leenca sababa gana gaan dhufte akkami mee sheer godha walii daddabarsa iddoo tanagaa akkuma beekamu xiqqoo dallanneeti dubbachuullee dhabne ummata hidhamtuuf ummata rakkattuuf ummata dararamtuuf ummata cinqamtuuf kana gartee hawaan biroo keessa oolu kana hoggii ilaaltu xiqqisho qalbii si caphasi jedhe dhiiru maalumaa fi sabuma akkamii fi du'eefaa jechuu sabuma akkamii fi gartee jaallan keenya kun hidhamanii amma fakkeenyaaf taayee danda'a silaa faarsee bulaa ta'e har'a taayeen fooqii meeqa qaba makiinaa meeqaan naanneeffama sigalee ay abbootii gadaa karaa shanamee saba kiyya ka xiqqaate aadaa tiyyata salphifamte oromoo xiqqaatte oromoo waan qabsooyte hongoyte sheeyxaanaan hongoyte abadan taa'ee hongoo tana dhiiga oromoo waliin hin dhugu jeeti gartee nama siif sagalee ta'e sila halkanii guyyaa dalagaa godhattee goota koo godhachuu qabda hayatullah deeggaruun akkuma jiru ta'e jabaa nama hundaa deeggara nyaata nyaus warri deeggartaniis akkuma gartee jiru ta'e sila iftu duraa soddaan hambaa jette oromoon osoon teetii du'aa jirtu buqqaa jirtu gara sutaaluun isinirran turre ربنا واقعيل شونجا تا إيران غاني دبنا سلاوي تيكو تا إيراني في تا إسرائيل تا دبنا تملي إمام جاني دوثا نسيجالي أورو إيراني في أورو إسرائيل سيجالي اسمه شير قدا وليد الدبر سارة أمريكان أفانو مد إنجد ويني رجيم change Tiraampi gatuutaalee jeesanii fi Israa'elis mootummaa hayatullah tana darbineeti tabiroo dhaabna jeeni sigalee arra gartee winissis fire lola dhaabu barbaanna nageenyi bu'ee baga gammaddan baga gammanne baga nu dhooytan sigalee jabaan gabbara haadhaaf falmataa jan oromoon hogii mammaayitu sigalee haadhatii yatana niqaa godhuun hin ta'u jeetuma haadhuma dullattii tana bar abadan haadhatii yatana niqaa godhuun hin ta'u aboo haanurraa usu gurbaa kanaamee waatti kennaa jan fuudhatee kute laafaan ammoo gabbara obboleettiituu dhabaa jan akkasila Iraan jabaattee as baateeti waan itti yaadanii fi waan irratti geggeessaa turan hunda firraa falmitee jechu sigalee sanii fi arra Ameerikaan hundi baga nu rukuttee baga akka feete nu gootee jetteeni gartee harka kennitee fi ajaa'iba addunyaa tana ajaa'ibuma garraa bara ajaa'ibuma garraa mee isin sheer godha walii daddabarsaa dafaatime sagalee teenya sheer godhuun akka waan suwaabaati maaliif nama faarsaan jirru nama tokko gaqqabnee tokko ol qabaan jirru ummata keenyaa fi sagalee ta'u jirra akka waan suwaabaati andugaan siima sigalee misooma hijibaa faarsaan jirru
nama kijibaan ummata keenya fixaa jiru faarsaan jirru sagalee dhugaa tana sheer godhuun garuu akka suwaabattiin si lakkaawaan si akka suwaabattiin si lakkaawa rabbiilleen akkasumatti isin haa lakkaawun jedha. Amma gara sagantaan dhufeefittiin seena dursa ozoon sagantaa tiyyattiin seenne dubbii oowwitu addunyaa wajjis deemuu qabna. Dubbii oowwitu Iraanii fi Israa'elitti taate tanarraa eenyuutu injifannoon galee yoo kan jennu taate walii galatti namni injifannoon gale Iraanii jechuudha. Iraaniin baga gammaddan baga gammannee jechuudha. Oroo Iraan Oromoonni Iraan deeggaruu turrees anarraa eegali nu hundinuu injifannoon galle jechuudha. Injifannoo Oromootiis rabbitti aansu. Akkuma Iraan galtetti. Dheengadda akkuma beekamu aboo Israa'el gadhaab. Yaaboo hasirra dhiiraatiis ni jira gadhaab bozuun janii Israa'el tun akkuma ijoollee gartee narraa himi ijoollee Gaazaa tanaan Iraaniis godha jettee haatee xullug jettee waddaattee oriyaa qottee abboleessu. Dhayiteeti azaaba taa'u keessa seentee jechuudha. Amma keessaa ba'uun qiyaamaan itti baatee Ameerikaan hundi baganu dhoo ittee galatoomi jetteeni si galee amma lolli dhaabbatee jira jechuudha. Lolli dhaabbatuuf deema warri gaa Oroo Iraan taatanii wal fixaa turtan amma gaa nama walitti isin araarsu barbaadadhaa isinis. Kadheen gadda gama baatanii wal arrabsaa turtan. Mee namuma walitti isin araarsu barbaadadhaa jechuudha. Akkuma beekamu lolli addunyaadhaa gartee shiraan guutamtee jirti jechuudha addunyaan tun. Ameerikaan dheengadda Iraaniin dha'uu deema jettee osoon hin dhayin dura guyyaa 4 dura beeksisanii jiran amma iccitiin Ameerikaa jalaa baate sii galee. Maaliif beeksisuma qabaniiru jechuudha. Maaliif beeksisan carariin ichirraa baatu summiin wanti Iraan hojjette sun yoo dhawamte Suudiin teenyatunis hinaftu naannoon sunuu qilleensini faalamaa jechuudha. Dirqama qabdi Ameerikaan waan kana beeksisuuf dha'uuf yaana. Dirqama dha'uu qabdi maas. Tujjaarran ekonomii biyya tanaa sossoosan abbootiin qabeenya warri gartee mootummaa Ameerikaa kana utubanii dhaabbatan ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Amma Magdaanos jedhanii jira. Manni nyaataa kun Pepsi, Coca, Maarree warri gartee kaampaaniin gurguddaan warri aktariin filimootaa kun hundinuu ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Warri gartee qabeenya guddaa harkaa qaban biyya tanatti addunyuma tanaa even Iraan keessatti illee warri qabeenya guddaa qaban Israa'eloota kana waan ta'eef ka filmaata Tiraampiillee ga'ee guddaa taphate. Dhugaadhaan ga'ee guddaa taphateef Israa'eloota kanaa jechuudha. Saniifuu jara kana jalaa diduun danda'u bombii teessan kararraa meeshaa jeenis galee. Maaliif wanni sun dhaawamummaa hin qabdu. Silaa osoo waliigalteen jiraatte osoo waliigalteen Iraanii fi amma Ameerikaa faa jidduu jiraatte fuudhaniiti suutaan qilleensa keessaa yaasaa bakka gartee goda Arsenaal itti bahisan kana naqaniiti ichi suutaan bahisanii akkasitti balleessan malee amma dhufteetuma yoo bombii irra buufte naannoon sun guutuun ni faalamti jechuudha. Naannoon sun guutuun ni faalamti waan ta'eef wanna san kararraa fuudhaa jeeni itti dawwaleeti marhaba jeaniiti wanna kararraa fuudhanii kararraa maysanii dachii guddoo tumaa turee jechuudha. Waan san gatu taalleeti duubaa yoo viidiyoo tiyyata dabarte yaadattan Ameerikaan dachuma tumtee addachaatee jeetiin himee ture. Israa'el jalaa saaxiltee jechuudha. Ballee isofoonii riyyannaan saanii bakti. Ameerikaa amanuu dadhabdee kalee ifiitumaa turte dhayite. Bakki sun hin tuqabnee jechuu harkisiisa. Ameerikaanu bombiin barbadeessinee baga gammanne jedhanii nyaata nyaawun hundi dhaqee du'aayii godhee wanni hundi taate hay. Maal godhanii maaborummaa duubaa Ameerikaa duubaa deebi'anii hay. Sheeyiticha amanuu dadhabuudha laa. Israa'el maal taate duubaa dhayiteetti bakki sun nan quubsine wanni Ameerikaan goote isiin quubsine jechuudha. Duubaatumaa oolte jechuudha. Maaliif dubbiin hin quubsine jechuudha harkisiifti. Wanni sun hin dhaawamne. Wanni Iraan wanni kiyya takkanarraan dhaawamne. Wanni kiyyanarraan tuqamne. Kijiba wanni afuufamu hundi kijiba jettee Iraan ibsa baafte sun dhugaa taate jechuudha. Maaliif
gowwaan oggi wayin dhawajee keessatti fidhafa. Israa'el daranuu wayi dhooyne jettee dhayxee hiccitii Iraaniif waan Iraan gartee ibsa Iraan baafte san puruuf goote jechuun maaliin Ameerikaa amanuu dadhabdeeti waan Ameerikaan barbadeessee mancaasee baga gammaddan jee ummata Ameerikaa hundaan televiziyoona hundaan asiinutti mekalee deebiteetti oolte jechuufi. Hay duraanuu dadhabee jetteeti Ameerikaatti yaamte. Duraanuu an hin danda'u jettee Ameerikaatti yaammatte maaltu si deebise? Wanni sun hin tuqamne sigale wanni sun kijibaan tuqamne jechuu argisiifti jechuu dubbiin bara akkana jetti sigale nuti oggii xiinxalluun ka keenyatti gaa isin akkatti xiinxaltammee isinis yaadanii kennattanii an akka xiinxala kiyyatti waan takka amma deebitee yoo gartee nama duubaa laalte waan san shakkirraa qabda Ameerikumarraa shakkii qabdi jechuu Israa'el sigale Ameerikumarraa shakkitee duubaa reetee tumuu turte jechuudha. Wanni kun Tiraampi kajoolleeti amalaa biyyi qabanii aarasii galee Tiraampi waa hundaa usii beeka jechuun qabda. Ati goote jechuun qabda. Beekaan akka keetiin jiru bar lafumaa Ameerikaa ta'ee rabbi Tiraampi kana irraa qaqqabe malee yoo ati akka dhuunfattu arabsite manas sii dhufaa bar ulee fudhate. Sigale. Nama addunyaarraa mootii arraban jaalanne mootii qeeqan jaalanne Abiyyii fi sheexaanticha Itoophiyaa sanii fi sheexaanticha keenya ka Ameerikaa kanaan arkee jechuudha sigale. Qeeqan jaalatan tokkollee sigale faaruu malee faaruu rorroobsuu malee hin jaalatan soo duubaa gartee Iraan Israa'el deebiteeti duubaa dubbii ifa baaftee jechuudha. Maaliif duubaa deebitee dhawuun waan dhiirti dhayxee dhooyte. Waan dheengaddaa'uu bombuu hin qabnu rabbii Mahammadi yoo amante hoonurraa dha'i janiini dhaqee namichi kun bileena meeqa baasee dha'e isiin kalee maaliif ichi deebiti. Wanni Ameerikaan goote isiin quubsinee jechuudha. Wanti hin tuqamnee jechuudha. Kitaabni keenya kan nuti ilaalle kitaabul jismi haasa wal sahiih jaana rabni sahihaa jechuudha. Itti aansuudhaan Israa'el Iraan akkuma dhaadatte ni khafalattee jechuu ni dhooyinaa akkuma Ameerikaan itti himte sani ummanni Iraan kun nan dhiisu angaa mootii kijibaa ta'uu hin barbaadu waan inni godha jeniin godhaati beezii sadiin dha'uu deemaa sadeenirra ijoollee karaarraa meesii jettee Ameerika dawwaltee laala addunyaan bar filima siyaasaa jechuun filima bar zigale oggichi as darbitu jarri keenya qoloo jala ciree yaa'u kun gaawwayii hafi araboonni kun ibsa baasuudhaan isaan maal siyaan iccitiis Ameerikaan itti nimtu bar Ameerikaan icciti itti nimtu sigale ni tuffatti amma Suudii fa Qatar maarree warra maallaqa irraa cortu kana ni tuffatti Ameerikaan Iraan irra kabajji namni hundi jaba kabajaa beek Iraan irra kabajji waan ta'eef ni tuffa icciti itti nimtu ganaa bakka lollitti fufuutaa eega dhaqanii beezii Ameerikaa tuqan Ameerikaan gatii kafalchiisuu teeysi nuti Ameerikaa wajji dhaabbanne jee beerree keenya ka Ameerikaa kun diriyaa lafarraa harkisaa utaalee ibsa baase sigale dubbiin akkas hin taane ififuu hoggii Tiraampi galatoonfatu ni rifatanii wayi yaa rabbii haaliqa nuti gaa akka gartee nurra laalle jechuu fi dhaynee waa dubbanne namichi Tiraampi galatoonfatee dubbiin akkamiin amma dhufte namoonni keenya irra guddaa an hoggiin taa'ee laalu waan takkaan na dhagahame waan bombii ijoollee Falasxiin irra darbamtu tana namni kafalu Suudii Arabiyaa beeku Suudii Arabiyaan maallaqa kana isaa fiddiyoo jam maallaqaati hajji jetteechi guurtu kana hunda deebisanii bombiidhaan bitanii gartee ijoollee Falasxiin san irratti buusu jiranii waan kun gaa shari'aa hedduu keessan beeku kitaabul jismi irratti ngarre madura kitaaba keenya kana irratti amantii muslimaa kana irratti mee akkamii sheekutii gaafadhaa waan kana hajjii tana irratti maallaqa guddaa dhangalaasu jira jechuudha maallaqi dhangala'u kun Ameerikaatti as deebi'eeti Israa'elii bombii bitee ijoollee Falasxiin san ficcisiisu jira jechuudha hoteela kana baaftaa umra jettee deemta maallaqa guddaa sirraa walii qabu jiran kana haareetti deebisaniiti maallaqni kun
gartee baankii Ameerikaa galeeti Ameerikaan asii fuutee Israa'elii boombiin ergu jirti jechuudha. Waan kana mee isin warri sheekotiin akka gaariitti waa hunda isin duraan tuttu'inu gartee an akka utaalee namni guun haram dalagu jirtan maarre jeewu kana juun natti ulfaatte waan rabbii tana suutarraa deemuu qabda sigalee. Waan rabbii tana suutarraa deemuu qabda waan ta'eef waan suudiin godhu jirtu tana mee isin suutumatti laalaati sheekotiinis fatwaa itti nuu kennaa jechuudha. So akkasitti jabaan gabbaraadhaaf falmata jennee Iiraan waan caangaltee jirti jechuudha. Gabaabdutti biitti amata 40 beekadhu Iiraan wanni nama ajaa'ibsiifte amata 40 ol amata haga 50 ga'u uguraatu irra jira ittiin bitinaa ittiin gurgurinaa jechuun irra jira beeka. Israa'el Ameerikaan halkanii guyyaa Awurooppaan halkanii guyyaa Ingiliz halkanii guyyaa Austraaliyaan halkanii guyyaa Araboonni kun guutuun qabeenya guutuu halkanii guyyaatti ichi guurantun teknooloojiin amma dhufte jaan Israa'el jirti. Bar xayyaarri Iiraan qabdu ha ummata fe'ee deemuu eletiree dullootaa tokkoon garree hoggii midhaan fe'ate gaaza kana hoggii joo hafuura gurraacha tokko duubaan darbu xayyaarri isaaniitu xayyaara akkasiiti. Iiraan teknooloojiin akkasitti duuba jirtu san hay akkamitti Israa'el akkana guutee addunyaan haga amma dhiiru ka'uma qoran Iiraan biyya siina nutti hin dhiiftu. Jabinni kanaa kun eessaa dhufe jarri kun osoo dhugumaan sekshinarra keenye kana qaqqabuu baanne super paawurummaa nurraa fudhataa jetteeti immaa xiinxaltoonni isaanii imma miidiyaan Ameerikaa irra guddaa wanni dubbachaa jiru haawu akkamitti ta'uu danda'ee wanni kun si'ela nama hundatti ajaa'iba ta'e duraan akkuma Arabatti haa halkanuma tokkoo fi lamatti Israa'el guuysiteetuma qaqqabdee imaamarraa guurtee fiddisee namni hundi si'ela. Hoggii dhayitee isin nam kudhan ajjeefne maarree geenye miitirkishoo geenye jennee qabannu yaabo areeduma hayaatollaa kana kadhiigaan faalame kana yaa rabbi gaame TV irraa ija qabachuun hin taatu beekta. Kanumaan harkuutu rabbiin tokkichi nu sattareeti sigale jabaan fedhe ni injifatamaa sigale akkuma gaazaan gubattetti arra wanti gubachaa jirte abboleeyyan kiyya waan si ajaa'ibsiisu keessa. Wahuma gaazatti baheetu arra raafaan faanni hunjirtu dhiise. Tel Aviv sigale Israa'el shimbirroon tun hayyama keenyaan ala qilleensa keenya irra barartu jettu. Arra gartee maana uumtee keessa jirti jechuudha. Maana uumtee keessa. Ooroo Israa'el takkaas ta'e Itoophiyaa teenya takkaas qiyaamaa keessa jiranii jechuudha. Sigale farshoon tun qaaloytee siin jedhan. Indazaa mindinno maal eegan